abbaa warraa kee nutti agarsiisii jettanii warri eeggachaaf gaafachaa turtanii tokko jedhanii abbaa warraa asinii dhufuu jalqabanii jiranii galgala keessa sa'aatii 2:00 booddee bunni ganama danfaa kasaatii danfaa maksisii danfaa jedhame zorii dhufii galgala sa'aatii 2:00 irratti danfaa jira. Nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtu jirra galata waaqa. Viidiyoo keenya jaallattanii laayikii sheerii akkasumas immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa jecha akkasuma koottaa buna galgalaa dhugaa isin affeerree jirra. Kun dhugaa galgala keessaa abbaa warraa haalumanii guyyaa viidiyoo isin hojjedheen ture sanarraan kaasee kun amma kana reef galaa jira. Ani immoo buna akaayee sambooddee gara hiraataatti deebi'uu fi innammaa waree silkii haasaa jira. Bilbila guyyaa bira hin oolanii akkuma isiniin jedhe bilbila irraa adda babba'anii jiran torbii kana keessa bakki kanatti suuqii banii ture irra jechuudha. Xiqqoo tokko gara galgala kana keessaa baniini gatii isaa wallaalee sichi keessa jiru. Isa booddee namni dhufee na gaafatee deebi'a. Achiin booda roonni dhufuu itti mennaan akkam gatii wallaaltaa kan jedhu seexanni buqqeen carabu seexani. Kanaaf hirtaa kan jedhu iddoon buna akaa'utti herrega fide akkasitti natti maayiraa jechuudha. Wanti maramni hin jiru isin darban damtu. Akkasitti naga tokko uummata suuqii keessa jirtu namni ofiisi gaafatee deebi'a. Waan as keessa jiru gatii ittiin bitteen hirteetu herrega baasta malee gatii isaa baruu qabda malee kan jedhu. Gumanii achiin booda bunni koo bilchaachuutti jira. Garuu ani gatii isaa gabaa biyya keessaa birallee hin turre yookaan mirraa gurguruu miti namumti fuullumti namaa naaf haaraadha. Namumti kallattii dhufee afaan Oromoo natti dubbatu waan biraa wayii natti dubbatu natti fakkaata suquq hin jamaan akka ta'e hin beeku. Achiin booda kunoo bakka kanatti waan kana guyyaa qixxeessee jabanaa shiniis hundumayyuu babbareecheen ture. Akkuma argitanii viidiyoo keenya laayikii godhaa akka warri kaan keessan caalaan keessan kan ilaaltanii baatantu caaltu waan ta'eef laayikii godhaatiin nu jajjabeessa. Dhudhufutti jira. Bakka kana jabanaa irraa kaawwadheeni kun hamma danfituutti immoo dhiraata nyaachuu bakka kanaa dhufnee nu lamaanuu galgala gas maramiti dhiraata garuu warra anillee misaan nyaanni maal ture kanumaaf qoy waa nyaanna jennee kunoo bakka kanatti ammallee bakka kanatti kan inni haasaa jiru waa'uma suuqii sana ni wallaalee isuma sana haasaa jira. Godhugu wallaalee waanuma jiru yaa waaqayyo nu ganna oshitee saatii kanaan nu geessis yaa galatu ammas waan foon keenyaaf ta'u eebbisii qulleessi nuuf kenni ameen jennee achiin booddee abbaa warraallis gara gurshaatti darbanii achiin booda bunni danfuutti jira. Ani waan suuqii sanaa waan gabaa sanaa garuu baay'eetu kuna kufalchiiseera. Amma achi taa'ee toon kolfee naxxaaruu danda'a ta'e malee waan gatiin beekni akkamiin gurguru haga tokko gurguree garuu keessa immoo kanaan deebisee jira. Reefuu sirreessaa jirra waan ta'eefuu meeshaan gatiin meeqa akka ta'e addan baafannee dhiifamaa jechaan oleen kastaamaroota warra dhufanii waan bebbeeku wayii immoo gurgureen ture suma sana akkamiin wallaaltaa kan jedhu maal jecha tuma kanaa soofnu hiraata nyaannee kaane jechuudha. Hiraata nyaannee xumurre achiin booda gara bunaattiin darbe kunoo bakka kanatti erga hiraata nyaannee xumurree booda buna daakuun dhaqe kunoo bakka kanatti buna daake. Kaleessa gamoo bunaa biteen ture yeroo itti aanu immoo mooyyeettan tumu buna. Magaalajaan kun kan kichinii keessa maskootiin jiru isadha. Amma kana bunni keenya daakamaa jira. Achi kaasee bunatti naqe utuma nuti asiitii kot jennu yoo ollaan keenya immoo nu jalaa rafe. Kanaafuu itti muddaatti daddafaatiin jira. Isin immoo yaada keessanii koomentii irratti nuuf kaatii nu jajjabeessaa laayikii nu godhaa akkasuma waan isin irraa eegamu raawwatiin hin darbiin akkasuma immoo warri haaraa taatan sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa 30,000 nu galchaa isiniin jenna. Faamilii kabajamuu qaqqaalii buna yeroon baay'atu kanatti naqadhaani qodaa kanatti akka firiijii wayii of godha qodichi qilleensa hin galchu.
Achii bunatti naqeetti deebisee amma ollaa waawwaamuu kasala aarsuu waan akkas akkasii fannaannaa jira. Kun as kana taa'anii. Kunoo kanuma egaa jiruuni. Bakka kanatti immoo kasala istoofirra kaayee istoofitti aarsuu fi bunni intinaan kuni baay'ee tokko urgaa. Maqaa isaayyoo dukuuniin kuni bukur jiru kana Dubaayitiin fidadhee dhufe. Hixaanaas akkasuma hidhaan nasiitii bichaa wuddii gumaashee lakkaa'anii isinitti gurguru. Isa booda hixaana koos immoo aarsee bakka kanatti qursiin keenya daabboodha. Ollaas waamii amma kana buna keenyatti jechaatee jirra jechuudha. Kunoo isaan kana lamaanidha kan nu wajjiniitiin jiranii. Isheen shaashii diimaa hidhattu kuni hojii qabdi. Isheen tokko immoo ishee kaleessa na wajjin argitan sana. Isaanillee akka dhufan yoo barbaaddan yaada keessan koomentii jalatti waan gaggaarii ta'ee nama jajjabeessu namatti tolu nuuf qoodaa jechaa bunni bu'aa jira koottaa dhugaa bunaaf nagaan dhabiinaa nuun jedhaan immoo bunni galgalaa gabaayee namatti tola wareenii hundumtuu iddoo olii walitti qabee fidee dhufe waree jechaatii jirraa jechuudha eegin sossodaatu isaan kun lamaan. Kaameraan isa sodaata akkasuma miti abbaa warraa sodaa kaameraan qabani garuu nu normaalee namatti waraabne malee inni viidiyoo waraabin siin jedhu tarii abbaan manaa keetu didee ta'e namaan maal kan jettan baay'een keessan jirtu waan didee miti xumuree jira baay'ee.